Jazzama caammaa qarshii isaatii fi bareedina isaa akkasuma immoo firnichara jechuun maal jechuudha warri jettanii meeshaalee firnichara nagaafataa jirtan maal of keessatti akka qabatuu fi jazzamaan kun yookiin dulaamni caammaa keessa kaatan diizaayinii adda addaatiin hojjetama barbaadan balballi tokko ka boorsaa ta'uu danda'a balballi tokko immoo ka caammaati akkasuma kun madardara kaalsidhaniiti baay'ee guddaadha bareedaadha har'an dalagamne inni erga dalagamee turee jira ajajamee jechuudha baatii sadii akkasii itti aansuun ammoo teebilii nyaataa dhiifamu qofatu naqabe kursii jaha wajjini kursii kan irra ta'an bichatu isboon jedha obboleettiin teenatun asuma shaashamanneedha meeshaa isii amma fe'uu fi hundaa viidiyoo akka xumuraatitti isin agarsiisa qarshii isaas tahee akkasuma gaafilee hedduu na gaafataa jirtan jechuudha. Kanaafi gaafii keessan hunda isiniif deebisaa akkasuma mootuyyuu waa'ee daa'imaa irratti hanga xumuraatti qabadhee viidiyoo isinii dhufee jira like share godhaa meeyoo salaama isiniin gaafatanii assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu ashama harka fuune oromoo kiyya guutuu jirra jirtu amantiif kutaan osoo waliin qoodiin baga jiraattani teebiliin kuni kunoo kursii asitti argitan kun isboon jedha gubbaa carqii uffifame teebilii diizaayinii haarayaati yookiin kursii teessoo isaa diizaayinii haarayaa namootiin hedduun jechuudha faashina duraanii ka dur jiru fidna suuraa ergitanii na hojjechiisi jettanii maaliif jenna yeroo wajjin deema fakkeenyaaf teebilii nyaataa kuni isin agarsiisa irraa ol ka'a adda adda baha jechuudha isinii galee zabanaa yookiin ammayyaa'ee ka dhufeedha sirritti hubannee faashina waan tahee haa ajajannoo adda lagannu isiniin jedha qarshiin isaa ammoo hanga qarshii 45 ti 40 illee ni jira isiniin jechuu barbaade akkaataa kuwaalitii yookiin qulqullina meeshummaa isaatiin kursii isaatiin jechuudha diizaayiniidha kanaaf hordoftoota fi kabajamtoota kiyya meeshaa kaleessaa faashinni dalagame har'a hin ajajatin akka har'a yeroo wajjin deemuu qabna keessattuu biyyi keenya jechuudha wanni isin jireenya kanarra jiraattoon waa lama dhugaa rabbii isinitti hima tokkoffaa faashina wanni uffanni isaanii jireenyi isaanii wanni isaanii hundi itti aansuun teebilii kana nama lamaaf baasee akkasuma mootuyyuu baay'ee jaaladhe anillee obboleettiin teeta akka kam ofii jaalatte naa godhi jettee jennaaniin isima kana jechuu kaan sarpiraayizii namaaf dalaydee tokko ammoo ofiif hajamti jechuudha. Kanaaf inni kuni hedduu bareedaa nama jaaladhu nama akkaan kabaju bakka guddaa qaba obboleettii tiyatuyyuu sargiif jedha qaba isiif sarpiraayiziidha akka ofii jaalatte faashina ta'e naa dalaysiisi jette akkasuma ammoo obboleettii tiyya asumaan Jamiila Dodolaa jechuudha kam akkanaati jechuu ka isiillee nam lamaaf bahee ka isiillee inshallah yoo danda'e viidiyoo isiniif waraaba. Itti aansuun inni kuni hedduu wanni natti tole keessaa carqiin isaa carqii xurii hin bakka danda'uu fi akkasuma mootuyyuu gubbarra hanga jalaa uffifamee diizaayiniin isaa hedduu namatti tola bareedu kalarii ammoo kalarii barbaadan jijjiiruu dandeettan jechuudha teebiliileen akkasuma ammayyaa'aa zabana ammaati faashina jechuudha namootiin teebilis tahee algaa dulaabaa akkasuma mootuyyuu kichinii yookiin ammoo matbaxa teebilii soofaa majlis ajajattan faashina ajjadhaa malee kan waggaa 10 dura jechuudha biyyatti argitanii yeroo saniif faashina isinii galee kan bardeen gaddaarra faashinaa miti biyyi keenya wanna biraa waan hin qabneef jecha kanuma jijjiiran isiniif galee qalbii ofii ittiin gammachiisuuf qalbii ofii ittiin duroomsuuf kanaaf akkasitti naa hubadhaa meeshaalee kanneen fe'aa jira waan ta'eef inshallah wa ta'ala viidiyoo hanga xumuraatitti ilaala waan biraa caalaan kan isin agarsiisuu barbaadu teebiliin kun jechuudha akka irraa bahuu fi akkasuma ammoo feenee galchaa jirra mee asumaan makiinaa jechuudha yeroo meeshaan fe'amu nama meeqa akka barbaachisu makiinaa gama akka barbaachisu warri meeshaa qabdan asumaan illee naa hubadhaa isiniin jedha anillee kursii fuudhee deemaa ni jira viidiyoo isin agarsiisuu fi kunoo argitanii fakkeenyaa fi kursiin shanan bichaan hagana guuteechuu makiinaan tuni makiinaa baay'ee guddullee ta'uu baattu meeshaa xiqqaa inni feeti jedhee waan yaade yeroo hunda ittiin feenuu fi kunooti teebiliin jalli isaa kan inni irra taa'u isa kana jechuudha kanaaf yeroo hedduu faashina dalaysiifadha kan odoo ta'e amma akkana garagaratti hin baulaala kuni teebiliin ka gubbaa isaa kaa'an jechuudha akkuma biyyi ambaa jechuudha waan adda addaa waan dhugaa namatti fakkaanne kana haarawumee dhufu biyya keenya illee haarawumee dhufee jira teebiliin adda adda lagamee gubbaa kaayama kanaaf akkanaa hubattan akkasuma mootuyyuu akka sirriitti jaalattanillee abdii qabaa namoonni jaalattan subscribe like share gochuun hanga xumuraatitti viidiyoo kaya ilaala viidiyoon kun tallaajaa qaba gasaalaa qaba akkasuma mootuyyuu waa'ee daa'imaalee ni qaba kanaaf subscribe like godhaa isiniin jedha dhiifama of kolcha qufaan sun hagamma qajeelina irraan buqqaane kanaafi qorraa wal makee yeroo roobuu fi yeroo qorra keessa deemuu naddeebi'a gabaabamatti jechuudha ammayyuu akkasiin argitan kanatti kunoo gana jazzaamaa finnee gubbaan kaawuu hennaa teebilii kanallee fe'uwennaa teebilii kana mootuyyoo sisterii isii sargii qabdii isiif dalaysiiftee kam ofii jaalattu jennaaniin bakka namni hagammaa waan kana dalaysiifatiniif kalarii kana godhe waa'ee gassaalaati obboleettiin tiyyatuun gassaalaa qabdii tallaajaa qabdii isinii galaa jira miti kanaafi gassaalaa abbaa
litira kiloogiraama kudha jaha qabdi isinii galee abbaa kiloogiraama kudha jaha qabdi sadarkaa qaba. Firiijis tahee akkasuma gassaalani guddinaan odoon tahini akkaataa biyyaa yookiin shariikaatiin garaagarummaa maallaqaa qaba. Akkasuma immoo akkaataa liitiraatiin illee garaagarummaa qaba. Liitira jechuun kiiloogiraama 16 fuudhuu miicuu akkasuma immoo kiiloogiraama 14 kiiloogiraamni 10 illee 12 illee baay'ee bareedaadha. Isinii galee isin 16 bitatte qarshiin isin ittiin bitatte jechuudha. Sa'aatii ammaa kanatti qarshii yoo isinitti mee jedhe irrifatina qarshii 39 fi 500 bitatte isiniin jedha. Itti aansuun ammoo kan kiloogiraama 14 illee achuma gadi ni hir'ata. Eelee buddeena furuna namootiin nagaafattan akkasuma immoo furunni akka feetaniin ka kaarbaa ka gaaziin dalagu maashina buna danfisu yookiin immoo qaahwa adda addaa ammayyaa jechuudha. Wanni hin jirre biyyan jiru eeleen tuni eelee baay'ee bareedudha. Namoonni hedduun eelee bakka fedhaniin deemanii itti hojjetatan jettan isii tanaadha. Kanaaf firiijillee isiin ka qabdu firiijii abbaa liitira 315 qabdi qarshii 43 ka bitamee fi isiniin jedha. Sadarkaa qaba firiijonni kanaaf akka feetan bitachuu dandeettanii. Waa'ee daa'imaati. Daa'ima kana jechuudha daa'ima oriijinaala tokkoffaa irratti gaafa daa'ima kana binnee jenne daa'imi kuni akkana jira. Maaliif viidiyoo daa'imaa asirra qabattee dhufte wanni jettanii fi hojiidha. Hojii wanna gaafii nama hedduutti ta'e bakka takkatti deebisuu kiyyaaf isinii galee garagaratti ammoo viidiyoo yeroo naa qusataan jiru meeshaa namaa hedduutu na bira jira kan beellamiif ramadaana boodatti isinii galcha jedhe. Kanaaf gaafa dura binnu daa'imni kun akkana nadhiin kun yoo kana qaqqabdanillee wallaahi akkanatti akka ajaa'iba kana keessaa baa maasha Allah asumaan jedhaatumaan itti aansuun ammoo tuyyuu jechuudha daa'ima kana viidiyoon isin afur kallattiidha wal fudhachiisee kaa'ee akkasuma immoo baatii lamaa fi walakkaa yookiin ji'a sadii keessatti akkama kennite illee isin agarsiisuuf ta'aa jira. Ila kun maasha Allah tabarakallah haala kanaan bareeda. Daa'imni kun kan Aaliyaa Muhammadii fi Hanaanii Ameerikaa raamcatti na xalabatte yookiin na ajajatteedha. Kiiloo 6 tun kiiloo 8 qabdi. Haala ammasitti argitan kana kun argitanii miti maasha Allah isiniin jedhee jira kun olaala. Kanaaf wal fudhachiisaa jirra. Gaafsanillee daa'ima nama gara 4-5tu jira. Kun ammoo akkasuma gagaan deeme kun haala kanaan yoo gattuu itan ufumaan inni wal fudhata ma cilfaan na jalaa cabe asin dura waan ta'eef cilfaa doon ta'in atumaan wal fudhachiise viidiyoo yeroo dheerati humnallee na gaafata akkasuma mootu yoo garuu ani maaliif jiran kinniisa keessaa guuraa jira isinii galee kinniisa yoo adadaan waliin gamu kinniisni keessa jira kinniisa keessaa guuraa jira isiniin jedha. Booda sanii ammoo osoma yeroo dhabee jechuudha yeroo qoodu tursiise. Akkuma waliin ga'ee kaayee yoo gaafa baatii 3 as fuudhu kun akkana ta'e wal fudhatee dhagama kana natsaa ta'e warabbal kaabaa wanni isinitti himuu qabu silaa viidiyoo kana hin fidu akka dhibbarraa dhibbatti daa'ima kana jechuudha fayyaa keessanii faayidaa kiyya odoon ta'e wallaahi daa'ima irratti fayyadamaa hin jiru yoo dhugaanatti mijatan doolchee takka yoo ifaajee fi dadhabbii isaa ta'e malee jechuu meeshaa dhiqaa isaa isinii galee hattan yeroo gariin dagadha birrii meeshaa itti qoodu saniin bite wallaahi dagataa jira isinii galee kun olaala. Haala kanaan jechuun akkana wal seenee wal fudhatee booddee sanii ammoo tuyyuu addumaan nu bahuu didee daa'imni kun ajaa'iba kana ta'ee wal seenee daa'ima argitanii ajaa'iba maasha Allah booda sanii wanni isin dho'isuuf isin kijibuun jiru guyyaa tokko aduu keessa oolche baaldin akkanumatti addaan baasuuf ka wal fudhate achii kuttanii yoo nyaattan malee qoodutti hedduu ulfaata erga guyyaa tokko aduu keessa oolchee jedhee ammoo tuyyuu asrii jechuudha haala kanaan inni naalaafee jennaani. Jabaataan sun argitanii maasha Allah tabarakallah dhadhama ta'e jechuuf maa wal seenee kun gaafa haaree akkana jira inni illee gagaadha. Haala kanaan jechuudha haxumaan addaan baasee qooduu fi garuu ammoo meeshaa kiiloo 6 barbaadee hanga har'aa roottoo bareeddoo odoo eegu dhabe isiin sun hin badde gugurdaa tokkoo fi haphiidha biyya alaa deemuuf ammoo roottoon haphiin bu'aa tokko hin qabu hin beeku wallaahi akka godhu rabbi alaaffisu inshallah du'aayii kadhadhaa hundaafuyyuu haa ta'u malee ammaa fi xiqqaatu guddattulee roottoo isii xiqqoodha. Subscribe like share gochuun lakkoofsa kee iskiriin irraa fuudhaan